أنا تقول كل واحد أنت في خوي جنارو هيا لبو تيوان دفتي في مرة تلبو أنا باندري isinis malee jaarsa mana maajjee سي garuu naftu gahe. سي مدوا Anis mana abbaan illee na jira furuu dhabdus ka'ee biraan kee golee daakkatte. Oye kala to gampi ani yo nama gafin kam ne imferu isinu gere tiya fakana raddale de pe wonni da an nama kan madu fi haso hunjala du beredu sigalte gafi qabachu qabdani ani mutawwa kaysani ana isin bulja an raggate isin bulja kana gaqqabetin an dufor situ zariga dufor situ zariga yo gafi sirri qabachu wadda mana qiyamal god Anyway, kullee numa jirtaa siyaati baay'ee. ana wajjira lubbu walla kam salati Wallahi alhamdulillah ta'u mattiin jira haa kunno. ha Wallahi kun akkanuma harkaa wal qabna gaa jirumaa wajji harkaa wal qabna. waga jiratta rati Guyyaa meeqaan bar pirankii Jiruun si bareedu. godhate hunda sirra dalagee akkina oowwitee lawa wayii jirta. Kalas guyyaa duraan balleessu jedhumaan tekstii sii godhee kuti. ayyataate wallahi sibara kagana Giraan dubartii amma kana pirankiin taatu yaa inoon hin beeka. gana Okay, deemi enjoy godhi hayyee. gana zure wallahi Facebook gisee biraa Facebook anin si dawwala. Taa'ee qaba feete farra koo qaba. Nama irra deemta har'aan tana interview godhuu deemta. Ulle teenya qashti. Wayye lubbu yeey yeeyya Ramadaana qophoyte. qophaa'i alhamdulillah shiroo daasisee hulbata daasisee qadha waan hunda shorbaa qopheeffadhe waa hunda godhadhe mana kiyyan jiraa miree bultii biyya keessa kubana qabdati. Yaaboo gaa du'aayin si godha gaa rabbi si haa jaaruti ammin jime. Sobano kana Adama bultii biyya keessa jiraa ramadana nagaa fattaa fi waan namni akkana nyaadha miskiin. yoo rabbi tanaasin si jaare maaliif beeyta akka rabbiin beekanii. Aboo rabbiin nama jaaru dhabee na jaaraa miti bachi rabbiin maal taate ati gobbee ati as bee fuulaan as bee gobbee. Haa hin jarjarini afaaniin hin jarjartee waa hunda hin jini akka rabbiin beeka. Ani jaara mureetiin beekaa dhiirarraan qabu rabbiin waan jaalattu sii kanna. Ati maal jaalatte maallaqa? Amma isiin Waan akkana jette jettee already gaafii qabda. Akkas qophii miteen dhiiraaf. Duuba kam taata gaa rabbiin du'aa fi maarreen hin oolan jedhanii kam taata duuba. yeroo isiin haala itti kaan ittiin Obboleessa kiyya qophii gaafii qabdaa gaafiif seentee natti fakkaatu mana kiyya kana. Hanga du'aayin si godhuu dhufe yoo du'aayin fedhu yoo ta'e malee. Allah narraa bu'i du'aa uumaan jibba. Allah bu'i an du'aafin karaatti islaamaa sana dhiisee guruppii keessaa beetaa jiru du'aa harmallaan gootu akka. Rabbiin reen waa qaceelchu ilmaan nagaa nu haa galchu bisicciniin takkachi walitti qabamtee karaatiin illee na qottee kun karaatii islaamaatiin wallamne taa'u jira sababa du'aayidha. Wallahi. Du'aa isaa markasa san keessaa godhan hafuura nakkutanii daricha keessaa bee. Wallahi asin na jala dhufte ammas. Way. Du'aayi abbaa godhata. Du'aayi abbaa jaalata abbaa godhata. Du'aayin sii godhuu dhufe. Warra biyya nyaata tokko osoo karaa deemtu du'aayin sii godha jaa jimaan arabsiifaa jiru tokko na yaadachiiste. Du'aayin tirkiin taatu abiibana. yaa nama keessaa dhufuu qabdi jettaamni. Nama keessaa dhufuu qabdi du'aayin. Yoo akkas. Akkanuma du'aayin sii godha dhaabbadduutti waarqara naa kaayifaa siin jaamalaa nyaattuun. Hin jirtu akkasii. Silaasiin fuudha jirra yeroo wayyaadhaa hojii kumaaf illee taata. Ammaan lafuudha kun jireenya isaatu hin dandeenye kun nama qeenaa namaa dalaga shifeera. Jaalalaa sirraan qabe jaa tokko. Ja'a sila. Qonni torkiin tiituun irra maal taate nama galchuu ditte. Hullee lubbuu mana jirta. Lubbuu warra biyya rabaa lubbuu jirta. So mana Lubbuu jirta. jennaa barnoota nama jaalala beeku. Mana jiru wallaa dalagaa deema. Oh halee moo yoomiin saba online irratti barcaa gurgurtu akkasii agarre. Aboo halkatti du'aa godhadhee hin deema aboo du'aa hin godhachuu ture. Oh baga soomana kana dura xiqqoo galtee deemti silaa soomana manuma arabatti sooman taame. Baatiin tun baatii guddoodha beekte. Wallahi rabbi warra raaqee baluuf nagayaan fuudhee nagayaan lafa haa rabbiin waa godhu.
إيه والله. انت لا تكون لي جالسة بيض وزنجة. Fadu juara saya jarsum fadu nerum. Haga kayak mati le nerum. Anam lu kan jangan makan na ifata. Warre araba aku nanti damne. Warre araba aku nanti damne dero. Kayaknya atas sana lu sih mana damdan. يا Wallahi orang kan tidak makan cuti tiga. Nasi apa kabda kami Yasmin? انا اكلت تامي قوي ديوت انا مسنجر انا والله. بقول لك ويتك سيدا ولين خاصته مالتاتي sometimes دي سيدا لا سيدا ولين خاصته لا لا ويجرفوا يا قالوا شيء قلت ويجرفوا يا قالي بر ويجرفوا يا قالوا والله ما ادري قاعد يباري بالي ويجرفوا يا جا قالوا كرو زي بكمان دلقا نجرد وقاقو يا رفا أعوذ بالله يا الله ويجرفوا يا قالي هذه تنافي هاي بلا زقية دي ما زي هذا أبغى أسمع كلام أنا قودي تكان ترفينا مقولة جيت ترى لوكنا مرة قاعد جيت ميرو كينا مرة قاس جلتاتي تاب تاب قراوي أمني ممكن أنا تنسو داتين سا ممكن ينامنيني هاي رب بكتشف هاي لا صديقي بدي نتوركم ما دي الرم بيقوا Maaliif ganna darbita? هاي دي قضية Maaliif ganna darbita koy? Andu ay tabilashin si godaan sin jee mallaqa sin gaafadhu. Egaa إيه ma ganna darbita. بر ما نقيا ما نقول ما نقيا خنا ما فرق النوى دربي مرجع مرة لا تشوفهم ناني ويسي قلت Akkasiisa? إيه كمان نقول ما نقيا فرق الدربي تفرول دربا هاي ولا دي في توصية بس ما ناجر Akkiniin jeeti. Rabbi biyya arabaa san keessaa si haa baasu. Karaa biyya nagayaa. Aamin jigaa. دوائن ده كمان تيجي بلام تو تبي كتام جرت بلا يسقي Ay doain biyya barbaachisa. Eebalamu. هاي جرت دوائن ورا أفريقيا مرات هذا ورا أفريقيا هذا نقول إيه سرتا Ati nama yaadattu immoo amma dura dagalee wal nu barsiifne jennee irraa fatteessa. Ati nama qalbeessa. إمبي قرآن أتخلت تجيبي ده قال لك جيب عمر بس إنجي سنة Eh? سنة Ay amma dhufee. إمبي قرآن أنا فد بنسخية أيو دعاء دعاء أذكرها تاتي ما تكون فدا ما زمنا خنا جيم أنت ما تجودي ما أنت تاتي دعاء دي أذكرها قفا فدا بنسخية ورا أفريقيا جرم Soomana keessa geemii taphachuu deemta moo soomana booda? Siin سو mana taphachiisa. godhan geemi taphachuu deema diiyaaskoora wajji malee amma nam tokko jariiroo takka qabaachuu hin fedhu du'aa isaan hin fedhu jireenya nama biroo hin fedhu digalte Naagalaa jirti. ati diiyaaskooraadha Lakki yaani diyaasbooraa miti. Diyaasbooraan biyya koo keessa akkamisa? jirta Biyyan jiru obboleessa kiyya biyya alaa jirta biyya keessa jirta rabbis daadhuma kanatti hin jabaatini dagalee biraan jira gaa dagalee si jira. kastanaan du'aa godhe bakka warra kanaa taata du'aa godhe adu'aan ta'e qeebalamtii godhe Ajaa'iba qabdi wallah. wallahi sin nama afrikaa keessa taa'e du'aa naa godhe naafisii wallollaa wallahi Jimaan si raabsa du'aa jimaan haa raabsi du'aan si godha nama nyaanyi ta'e Itoophiyaa takkaa yaada deettee na kofalchiifte. wallahi wallollaa kam afrikaa keessa du'aa waan takka warra afrikaa waan takka irraan fuudhan warra afrikaa du'aa si godhe mallaqa si gaafata obboleessa kiyya Barga faallaqallee nama gaafatan du'aayin ta biyya daasbooraa tafaarin jitaa tasaanii irra taa'aa beeka. Garaan si kadhatanii. لا obboleessa kiyya warra afrikaa du'aa naa godhu irra naa baaruu nama wayyo wallahi ummata maallaqa nyaatee maallaqa udaanu hin fedhu ummata afrikaa san kan dalayne hin fedhu wallahi dirqiidha Wallahi amma kan makkasii waa gad ergeetiin an du'aayin haa godhaan jaanii kam jette asii waa gad ergee. yaa ilmoo teenya wallahi ganaatiin irratti hin faafne ummata ijjaala suuqa ummata afrikaadha ummata akka ganiiraa gide laal dhaggeeffadhu
Isaan kisuma lama du'aa si godhan. Gobbee kiyya dhaggeeffadhu. Ayyee. Dhagaye. Amma garaa fayyaa wajjaa soo kanaadan jira naan jette. Reefa wallolaa wajjaa isa nyaami. Wallahi garaa fayyaa dhasatti haasa. Wallahi warra Afrikaa dhugumatti hin jiru. Warri Itoophiyaa isaan kisuma lama si eebbisa. Gizee agartee niiraas kadhachuu deeman. Wallahi gaasii yaannee. Yaa boosii yaannee akka waan nama keessaatiin maa yaadamtu akka nama olitti ati biyyatti bara isaanii taatee ka biyyatti isaan arrabsaa turte kan. Wallahi barati ati waan nama akkanaatii nama jabaadhaa si yaannee rabbiin addunyaa akhiraa isatti haa tolchu rabbi ol si haa fuudhuu siin jaallal si kadhachuu deemu boodarra beekee waanaa ergii jechuuf deemanii beeku. Amma gisuma takkitti tana sii godhan gisee lammadaa ammas niira argiteef tee ooluma tee baantaami tee narra dhiisi ati narra barari ati narra qubadhu siin jaan. Gisuma nameen tana sii godhan malee gistaan jiraachuu keessa yaadatan. Kanaafuu warra Afrikaa jibba uummata niiruma nyaatee niiraaf daadhu. Yaamin yeroo waan jedha geesse. Hin dalagan sa'a lama qofa dalagan sa'a sadii qofa dalagan warra Afrikaa. Ganama barcaa godhan. Ganama barcaa godhan. Za'aa jahaa fi za'aa jaha torba saddeet hagana qofa dalagan sa'a sadii qofa dalagan warra Afrikaa. Wallaahi wabillahi sa'a sadii qofa dalagan. Niiraan ifan. Osoo akka biyya faranjii kanaatti namni dalagutti osoo dalagatanii